Kabeenyi maal fa'a maaliif naa qabeenyi bakka nyaama? Mana qabda, lafa qabda, warii baadiyyaa qabda, hoolaa qabda, harree qabda, dachii baadiyyaa manni hundi tokkoffaa magaalaa kanarra bichoo Harree maaliif gootu isaaniif bachiree? jechuun maatiin jabeeta bitama magaalaa jirra. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hortaaf kabajamtoota keenyaa hundi keessanuu akka miidhagaa qabdanii jirra jirtu isin jecha martummaan keessanuu osoo amantiif kaan hin jenne ramadaanni maal fakkaata hadha moo deebineetiin dhufneetiin jirra. Akkuma argitanii bashannananii jira qilleensa fudhachuun uummata tokko waan jiru bakki kun hedduu takka namatti tolti yeroo baay'ee dhugaa rabbii dubbachuu baay'ee takka nama jetti bakka ni jira qilleensaaf amma namni as keessa hin jiru as keessatti amma sargii godhamaa waa hedduu godhamaa agaa lulluqqiin geettu jedhee anillee kophaa kiyyaa achuma namoo Mustafaa nawaamee ture. Meekottu wajjin qilleensa fudhannaa waan haasofnu jira waan kophaanaaf si kennee haasofnu jira naan jee waan san isa wajjiidhaan haasa'uuf dhufe. Garuu ammoo ana Mustafaan liyaas keessa jira mana fincaanii deeme jechuudha jidduma kanatti yaade naa dhufe Oromootiya yaanni kun maal jechuun keessaniin dholamu dubbima dhugaati jechuudha wanne kana dhugaadhamoo dubbima wama jiru jechuudha wama jiru tokkoffaa irratti deebi'eetiniin akkuma agartan viidiyoo kiyya irrattillee viidiyoo isaa irrattillee si jaaladhaa si fuudhuu fedhaa anaaf sillee rakkattu anillee rakkataadha naan jee sirriidha wanti kun dhuguma garuu ammootiinuu wanni isin ajaa'ibuu qabu. Anamma kana booda maqaalee itti garana itti heerumtee maali taate akkas taate garana deemtee akkas taate illee ofitti baasuu illee hin barbaadu. Garuu ammootu yoo wanni rabbi jedhame hin oollamtu hin beekne garuu Mustafaan nama gaariidha dhugaa rabbii dubbachuuf kana jedhee illee hin himu hedduu takka walitti dhiyaannaa asillee miti yaman illee waliin turre ni beektanii. Asitti mee waan isaan jedhan mee inni jedhu argaatumaan jettanii ammootu anu yaanni maaltu na dhufe beekan osoo inni dhufin jechuudha. Nama biraatti karaa kana taraa jira isa se'ee rifadhee yoo yaada akkamitti na dhufe beekanii yaanni kuni ifatanuu barbaade. Bakka kun piraankima jedha. Piraankima maal jedhan beekanii qabeenya maal qabdaa maal lafaa qabdaa na fuudhuuf jecha mana qabdaa lafa qabdaa yoo dhuguma na fuudhuu barbaadde maatii keessanitti ammoota naa bilbili maatii kan keetii wanna ati qabdu guutuu natti haimanii jaaru. Isni galee tokkoffa waan qabdu hundumaa naatti himi akkasitti wal fuuna yoo wal fuunellee jedheeni isa gaafachuuf hin deemaa tokkoffa irratti dhugumaa ani yaadummaan kun na dhufeef amma irratti fatanumaaf isa deema malee qabaata qabeenya miti kan laalamu qabeenyi homaayyuu miti fixeensa jedhani fixeensa ganamaati jedhani qabeenyi ni dhufas ni kutaas isni galee tokkoffa irratti murteessaan namni jaalala dhugaa wal jaallachuu wal kabaju wal amanuu isni galee waliif yaadu waliif beekuudha malee kuni qabeenyi faayidama takka yoo hin qabu wallahi lazim dhugaa isni jaa isni galee ani dhugaa qabeenya illee namni jaallatu jira bakka qabeenya hin jirre illee jaalalti hin jirtu jedhani dhuguma jaalalti illee jiraachuu qaba qabeenyi illee jiraachuu qaba. Kanaaf jidduma kana keessatti hadhaan ammoo wanti akkanaa kun diyaanni akkanaa kun naa dhufee Mustafaa hadha irratti dalaguuf hin deemamee waan inni jedhu walumaan laallaa haga inni dhufutti ammoo akka nama waliin haasofna yoo rabbi waliif nu qoode waliin hin nanqannu yoo inni rabbiin kiyya godhe kiyya ta'a jechuun ni jiraame ammoo anam wanni inni naan jiru kun hundina amanaan jiru amanaallee hin jiru. Yaa Oromootii hedduu takka miidhame miidhaa ammallee ofitti dabaluu hin barbaadu ittumaan laala yoo ka dhugaa inni ammoo na janaajjanoof jechuun janaajjana akkasii son taane rabbi laftillee rabadana rabbiiti haasofuma waliin haasofni meeroozawwan dhugumaadhaan an kaaga sir dhugumaa si barbaada akkam jetta minaamin ni jira mire waan akkasanii. Kanaaf hortaa kabajamtoota keenya hanga xumuraan faana turaa isinin jaa hanga inni dhufutti dhufaatiin jira na fakkaattee kun ooyee dhufaa jira dhufuttiin jira. Mee waan inni jedhu walumaan laala maal qabaa walumaan mee dhuguma maal qabaa okay nabboon barbaadu akka taawwan na darbee na biraa deemaaf immoo ana immoo qabeenya filee san barbaadu dhugaa rabbii jechuun qabeenya barbaadu jaalala barbaada jaalala dhugaa kabajaa nama na jaallatu nama na kabaju nama maatii kiyya jaallatu maatii kiyya kabaju hiriyoota kiyya kabaju nama nan cinqine nama manatti na cufee as eessa baatee maali manatti onnan deebisne nama mana hidhaa seenuun barbaadu dhugaa rabbii sammuun kiyya kana booda cinqii dadhabdee jirti sa'aatii 24 wanni miidiyaa kanarra taa'ee isiniif ba'uuf jechuudha dhugumaan hedduu takka sammuun kee baay'ee na cinqabdi maaliif waa hedduu keessa dabarse umurii kee waggaa 13 irraa qabee waa hedduu keessa dabarse jechuudha kanaafuu ani cinqamuun barbaadu kanaaf balaa amma aaru jira na fakkaate lolu jira na fakkaate dhuguma se'ee lolu jira dhugaa rabbi hedduu takka dhufaa jira Hayee akkas ما تشتري على بوانك
باين كالتي دراما سلاك سيدابا تانيمو سلا ما ربي في الليل أنا أبوني جنب بدينا يا ربي لما تبلتي يا وين تبغى تنجر بالله ما كركرة بربادري كركرة أنو كركرة التاني تنجر كركرة ما كم ما يبغى كركرة أنو بيرا روك أجنة والله أنا روما تنجر كركرة روك بينا أجنة بينا جايبة كركرة روك أجنة مالي روك أجنة بينا نجرامي كذي और दीपे वही क्यों बड़े रहे जन والله بدون दीपे मक्खन नहीं क्यों जन बड़े रहे जन क्यों यार वल्लाह ना माली बरे से लगा तो कमाते रहे लोग कुछ रहे बिजनेस बिजनेस तो kasih toko kasih itu nih asih ada dama kan nih kurang ada karo ada apa makan nih wale berbagi sebelum asih kira mukalla saya tiga betul aku raja makan boleh dah boleh dah masyaallah tabarakallah udah wana kasi sih kan namanya wan tuh karena wanita itu so kau tuh nari mungkin juga banyak Hai ya agak lu mana dia tu kan ni lah ini kalau ini mana kau ni ini siapa ya itu mana kawayan dengan tim tu punya naya tu sudah jadi kah mana siapa tu akka jawaban ini sih tidak wan nomor ada yang mesti ada yang kita mana siapa ya baka kan macam kita mesti deh oh kasih dia doang ما جرى لي دقت أما واتك تقفل راسي وأنا قال لي إتما لا جري إن شاء الله ربي وتعسينه ما تعطي واني واني كابني ما تقبل لا أقول كده أبو درام كابني ما كم كابني ما لا كابني كابني كمالي مالي كده درك ما هو نقول بربان تسكر شو هي درك ما كابني مالي بنا كابني كابني ما نقبل lafa qabda warii baadiyaa qabda hoolaa qabda harree qabda dachii baadiyaa manni hundi tokkoffaa magaalaa kanarraa bichuu harree maaliif gootu isaanii gochuu jechuun maatiin jabeeta bitama magaalaa jirraani magaalaa kana keessatti yoo amma ilmoo akkaneetiin hin jenne gaafa guddatte ilmoo sun gaafa baadiyaa dhaqxee waa daawwachuu barbaaddu meeti lafti abbaa kiyyaa meeti jettee barbaaduu irra amma ati maal qabda naaf yaadde moo akkam jettu ati ibsiifnaadha bisillee yaada kan dirqama ilmoo qabda ilmoo harree qabda aboo amma baay'ee kana biyyaaf namaati iyyuu beekaa morii bitadhee biyyaa gaggalee baay'ee kana beekee faazariin kee wanta akkasii hin jenne lafa qabda lafa miiddee qabda miidhee oh maal akka afaan kennan miidhee jedhanii itti immoo iktaara jettanii nama iktaara meeqa miidhee isin akkamii dhooftamee fakkeenya miidhee takka jechuun iktaara jechuun nu biratti miidhee san jaha jechuudha. iktaara jechuun miidhee san jaha walla garuu isin biratti xiqqeessaniidhaan kana isin biratti wursanii dhahan nu bira afur akkana meesira dhibbamaa amma asirraa haga bakkitoo achi adii sanitti iktaara hin geessu achi garas jechuudha achi caalu duuba hektaara takka meeqa qabda jechi keeti atama lafa meeqa qabda maa gaafachuu kan gaafachuu mirga hin qabu akkana immoo kophaati lafarratti lafarra maali jechuun jechuun maal qabdaa amma fakkeenya ati tokkoffaa duratti soomana narra dabarfachuu barbaadde moo maal qabda karoora akkamii qabdaa kana fuudhuuf ka deemtu si gaafachuu mirga hin qabu ka duraaniitu iyyuu rakkoo maal tolitti de soomana lafaan qabu ati waan qabdu ni himu ni hima diraan osomatti nagaachuu yoo hatte guyyaa ofiinuu bartaa waan kiyya bakka ofiinuu dirqama bartaatu gana amma seeneetiin hin booda baru maaltu naan ta'e maaluma na cinqee amma yoo bare yoo lafan qaban natti heerumtu si gaataara ihan jedhini inni heerume maama qolla heeruma maan nyaadda maal hin maa nyaadha lafarraa nyaata dur jechuun baay'ee kamal jechuun achi waan nu dhufuu danda'an kaqaaxeefi nu dhufuu dandeetti qamadii nu dhufuu danda'a garbuun nu dhufuu dandeetti hakaraan nu dhufuu danda'a baaqelaan nu dhufuu danda'a itti fayyadamna ka amma ati maal qabda maaluma lafaa qabda amma na qochisiisuu kutattee jira ni jettee dhufte siin qochisiisuu kanani uuma qabdu si gaafadhe malee baadiyyaa galtee si qochisiisuu osoo hin taane biyya kana keessaa yeroo hunda mana kiraa jiraachuu irraa yeroo hunda maaliif mana kiraa jiraatu waan akkasii natti yaadamoo sitti yaada qofa sitti yaada ka kanaafuu si gaafachuu mirga hin qabu ani waan ati maana gaafachuu mirga qabda jallata qaraa takkitti martu amutan sitti dhufte amutan ol lixxu kanaaf nama yoo eenyutu takko eenyutu aroora kiyya bakka nyaataalee waan karoo dhiirri
waan duraatiif isa dhiira yaada malee dhalaan hin yaaddu yoo dhalaan yaadde immoo waan itti fakkeessu kalaqqiidha waan inni qabu ama boroo immoo haadha kanatti boroo immoo lafa sana irraa kumtaala beekaa argattee birrii itti gurgurtee oomeetii. Siin gaafadhu mindaa keellee siin gaafadhu uummati qabdu si gaafadha malee asilaan birrii meeqaan ooltaa birrii meeqa qabdaa ani biftuun ni jiraati barri nama hin gaafadha. Ayyoo maa gaafattee hayyee lafa ta'u hin qaba siinaa jedhu fakkeenya godhaa. Maaliif beekta waa dheedhii fi fukkoo baala isaa ta'e irraa ta'e. Kan rabbi sitti walitti dhufata. Rabbi walitti dhufna. Hayyee ni qaba. Rabbi walitti dhufna bar loona soddoomaa miti bar. Amma bilbili warra afaasan bilbila itti osoo aldaka. Akkana. Kolfamaa. Maal jedhaa. Amma bilbili dheer faasanii bara ta'e maal jedhaa awwa miidhaan tajaajilaati. Laa ilaa. tajaajilaatiin maal? Laa maal jedhaa. Baabaa lafti keenya suuqii sun hagam ta'e Maalum beekaa akkam ta'e maali maali kana guyyaa dhufe guyyaa beekaa. Rakkoon qabu amma akkanumaan ni jiraami onni hoo gahee facaasaan hoo geesseetta. Yoo qofaa kamaan geettimee isa geettimee jaasan. Ima jettaa Maraatee fayyama qabaa yoo hadhe macaan maal ta'e naan jedha wanna. Eshi abbaa amma wanni martu akka himee jettaan itti jiraami itti bilbila rakkoon qabu hundi anoo bira sagalee tokko rakkoon qabu. Itti bilbila kan Laa amma eenyu seerge maal eenyu seerge. kan waan suna ergaan deema. Laa maali mucaan namaan sobeetii nama gootee fudhatee jedhamu maali. Ambara Mustafa yoo dhugaan na jaallatte bar waan hundanii himte dhugaa matti himte wajjin jiraatte bareeda malee akka namaan hin sobne. Nama sobee fudhatee jala eebbira kanaan. Jalli faallaa hin deemin ta'a bismillah. Kana bakka hedduu bakka guddaa wajjin deemne jennee adaarra. Bara akkasii wal magaalaa dhammaan ta'a maali irraa eebbeetiin akkana amma kalee wanni bittaa ta'a. Waan ittillee sobii dubartiin sobaa jaalatti wanni hin jedhee kana. Waan akkana yaadda waan yoo akkanatti deebitee qabeenya qabu maal jechuun turuu yaaduu turan akkana ta'uu maal ta'e namatti erge wallee. Namni waliitu na ergine maal nama akkana miti maali maal yeroo hunda miskiina. Namatti erge. Amma bilbilme faasaree jiratte. Maali bilbila rakkoo fayyama dura madana rabbiiti. Rakkoon qabu kaamaa saa kana ka'anii wad namni baadiyyaa. Maal godheedhaan jedhee. Abbala kiyya soda kontiraata naa kennaata. Maaliif kontiraata naa kenna? Fuudhuu daatta. Fuudhuu deemaa jedheen tun kontiraata naa kenna maaliif kennirree? Birri. Birriin qabu siin jedhani. Qabaata dandeetta kaa. Barnamatti ergoonni siin jedhu amma namatti eenyu erge. Annaba tokko na ergine. Mustafa Birankis wallahi kun kameraan aljiwani. Akkuma ta'e bushinti badi deemte. Laa. Akkana. Ati koi yoo natti himti qabeenya hangee maal ta'a? Laa akkatatti na gaafatte akkuma ergamtee dhuftetti birri illee hin qabdu. Ani kun kameraan laal kun laal achi kaayee deemu. Maal akkanaa jirtu? Ani beekaa jireenya sifataa nuufiyyuu garuu ati maaliif loltaa yoo qabeenya keenya himte maaltu rakkoo? Laa qabeenya yerratti ma. Weessi barbaadu qabu iyyuu baruu itti keessatti leenuu saffisiin kiyyaa wanni sun kiyya hin jedhee manni fakkeenyaaf jechuun tarkama beeku. Galeen osoo atuu akkuma riyyoo maatittuu duraa na gaafatte fakkeenyaaf waan kana fitte galee garuu ammoo halee waa waliin haasofnee hadha deebitee waan sannatti haasawachuu walumaa galaan namatu waan akkanaa jedhiini. Tole jechuun illee baattooti ofiinuu waan akkana gaafadhu ofiinuu yoo diduullee beeku namni inni gara deebisu hin jedha afaan namni waliin hin jedhe wanni ergaawee qabduullee akka jaayee biraan deemu kan ta'e. Firaankiin dabale kun. Firaankiin illee hin taane immoo firaankiin taate taate. Firaankiin loltee yoo ramma rummaadha nama aaree ifa dhugaa aaree jedhama. Akka isaanii qaba. Dhugaa rabbi aaree jira. Garee maali bartaan? Maaliif hin aarri maa qabeenya kan kennatti hin Abu'aan qabeenya biyya inshallah rabbi lafarraa qofa waan haaris qabi qabeenya biyya waa hedduu qaba alhamdulillah rabbil alamin fayyaan aafiyaan ibaadaan hin jirti malee lafarratti irraa duwwee daarii keenya bakka rabbi nuuf haa jirti. Wanna akkasii siyaadu eegi dhalaan siyaadu eegi. Mara eenyuudha akkasii. Wallahi dhiira dayyuu je kana waan akkasii siyaadu. Waan akka qabeenya gaafachumu qabeenya gaafachuun maal qabda jetteetiin hin gaafachuun maal dayyuusummaadha. Akka dhalaan dayyuusa siyaadu ilmi kiyya maal nyaata gaafa dhalate jechuun jettee barreeffama ilmoon keenya maal nyaata. Maal nyaata Sina beekamoo koo yaada beekamoo waan kana. Dhugaadha kaa dhuguma maal nyaata reessi gaafachuun dirqama. Na beekamoo si beekasi waan kana abbaan manaa. Si beekaa miti waan akka biraatu si godhaa garuu dubbii dubbii faana. Lafa keessanitti kan wajjin hin jedhin naannoo laata Sodaa kamiitiin jiraatin waan isin jedhamu kan godhe siyaasa. Akamma itti mayaatu shikka. Yaada kaa jechuun tokko fa'aa ajaa mana shifisiisee.
jechuun nayyuu shakkisiistee lol taa'u bar waan kan kee maaliif natti hin himne dhuguma yoo natti dhiyaatte keessa kan kee waan hunda kan kee hin natti dhiyaatta malee akka nama natti dhiyaata. Namoonni beektaa maayii kana akkuma saayibaa keenya itti diineet. Bara kuma balamaa jalatti diinee maxxaanii saddeet kennee bakka biraa jirti mucaan bakka biraa jira. Galtu malee jedhanii mucaan illee miti wanillee huma miti jedhan. Hingaluu akkuma amma siin jedhe kana ana abbaa manaati mootii maal jedhee miti wanta dhufeetu mukaatee fi torban tokko galti. Hin dubbisu maal taasisu maal jedhe. Oh turkee torbaan hin galteedhaan. Dubai kutte. Galee akkuma tamma jette kana dura dhaayne manguddoo beektaa bakka isaa durallee dubbataa jireessan asitti miti beeka yabanii jira yeroo wal dubbataa Gurbaan ala jira. gurbaan manii jira. Dhiisamma beekee ayyee. Haadha dhadhee ayyee. Abbaan dubbataan warra kenna beektaa. Ayyee. Akkasuma kana gisee dhaqeessan manmuurraa dhaqees. Aboo yookaan biqiltuu nu kenna yookaan birrii nu kenna dheen beektaa. Kana kam qabananii jedhan aboo maal jechu kun maal jechu abboleessa kiyya akkana jedhanii birrii fudhumee sagalee deebisee wallaahi nama du'aan jedhee mana isaa irra gubamanii. Akkamitti dhiisaa ni kaa hidhatee qabeenya itti baase. Barbaadee waan hin jirtu Dubaay kutte. Dirqama isaati kaa jiraattu ka haraami siyyuu rabbiin. Isaan isaati mucaa sanuu fedhu kaa amma kana guutuu Garuu biyya biraatii fuudhanii biyya biraa deemtee akka ji'a 8 torban biraan jiran. Akkasii walumaa gala asillee wal jechuun akkasii fiddeenna. namoonni sitti na ergatu. Maal qabdaa jennaan maal qaba jedhanii beeka warri sunillee itti yaadate wallaahi mucaan maal qaba jennaan mucaan balbala qallee ni qaba. Hin qabee Mucaan maal qabaa jennaan. Hin qabaa lagi mallaqa illee ni qaba bareeduma illee ni qaba dhaabbina illee ni qaba. Ni qaba wallahi. Beekamaadha wallaahi wallahi. Ni beeknaa galee jira illee hin beekamu. Akkasii rabbi gahee haa godhu maal qabdaa kennan namni keenya waa hunda barate maal eegalamee jedhe akkasii ayyee kan jaalala keenya biraan Akkasii hortaa kabajamtoota kennaa akkuma argitanitti akkuma inni asii gabbeen yaadnaa yookaan biyya jedhamu dalagee garuu Mustafaan hedduu kana aarsaa jira wanta kana kaamera maddubatti sooma kee cabsuun barbaadu astaqafirullah laawjaa waan shaitaan rajim ja'a jechuun yaanda isaa mee koomenti jalatti kaa waan akka inni sitti lolu maana gaafata dubartiin nama gaafatu nama tuffatu jira argatanii amma warri soddaafa mucaan maal qabatanii gaafatanii dirqama sirri isaan kaa'anii maal qabaa hin qamaa hin dhugaa hin aarsaa jechuun durri hiriira gaafa hin dirqamu. kan sirriidha barruuni sirriidha garuu ati Ayilis gaafachuun dirqama. marqalee barakkaatti itti na gaafattatu akkuma biraa ta'e mee hoo biyyaa maal qabdoo rakkatan amma mudul birin Ati arginu waan himti maal qabu? sitti Waan qabdu himuun ayya qabu. Amma kaameraa 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 sitti kaameraa sitti